Gaarii intalaa yookiin gaarii shamarranii yookiin gaarii dubartii jechuun maalidha? Kana qofa osoo hin tahin gaa'ela keessatti jalqaba irratti bareeda intalaa jechuun bifaa fi akkasuma immoo fiizikaala qaamaa qofa osoo hin tahin haalaa fi amala namaati. Wantoota rakkoolee isin dhufan qolattee mo'achuu fi danda'uudha. Gaa'ela keessatti wareega hedduu fi akkasuma qabsoo hedduutu deema. Nama kana hinjifachuu yookiin mo'achuu danda'uudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Qulqulleessii ufii qophooytuu tahin booda sanii namas akkasiif qophaa'u goota jechuudha. Wanni hundi tooftaan harka kee jira. Maal jetti Oromoo mala dubartii si haa godhuu jedhan si galee du'aayii yoo walii godhan. Dubartiin maloota hedduu beeyti. Kanaaf jireenya kee keessatti qabxiin inni sadaffaan si barbaachisu keessa keetii qulqullaa'uu fi amantii gaa'ela bultii kee keessatti qabaachuudha. Kana jechuun kiyya shakkiin yeroo har'aa wal shakkuu fi wal jala deddeebi'anii namoota hedduutu jechuudha. Hiriyoota keetirraa hiriyoota isaa irraa hammeenya adda siif himanii gaafa wal shakkiin jiraate wantoonni kun si mo'achuu danda'an. Kana jechuun kufaatee si seensisuu danda'an. Yoo qabxii gaa'ela irraa kan dubbadhu ta'e viidiyoon haasahamee waan hin dhumne viidiyoo lammataa irratti si fiduu danda'a. Qabxii sadiin kanarratti kan goola butaha. Inshaallahu ta'ala qabxiileen waan hin dhumanneef jecha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti subscribe, like, share godhaa.